Nagaa fi araarri Waaqayyoo lafa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Obboloonni keenya jaallatamoon akkam jirtu. Kanaan dura yeroo garaa garaatti mata duree dooksolojii yookaan immoo faarfannaa ulfina Waaqayyoo mul'isu jedhu isiniif qodaa turuun koo ni yaadatama. Har'a immoo dooksolojii kutaa xumuraa fi keessa deebii kanaan dura isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Amma xumuraatti akka nu hordoftanii fi akkasumas toora Trinity Media subscribe, share, copy link gochuudhaan maatii keenya akka taatan jaalala Waaqayyootiin isin gaafachuun barbaada. Hunda duraa faarfannaa 40 lakkoofsa gubbaatti caaffanni qulqullaa'aan akka kana jedha. Inni faarfannaa haaraa isaan ittiin isa jedhu afaan koo keessa hin kaa'e. Baay'een kana arganii isa hin sodaatu. Waaqayyummaa isaas hin amanatuudha. Egaa kanarraa kaanee faarfannaan kan Waaqayyo afaan namaa keessa kaa'u malee hojii namaa akka inni hin taane kan hubannu ta'a jechaadha. Faarfannaan maali yoo jenne gabaabadumatti faarfannaan dubbii Waaqayyooti. Kana jechuun immoo daangaan isaa dubbii Waaqayyoo keessatti eegamuu qaba. Faarfataanis ta'ee faarfannaan dubbii Waaqayyoo keessatti eegamuu qabu. Akkuma kanallee faarfataan dubbii Waaqayyoon alaa jiraatus faarfannaa yookaan faarfataa akka hin taanee fi kana jechuun faarfannaanis ta'ee faarfataan dubbii Waaqayyoon alatti yookaan immoo madaalii dubbii Waaqayyootiin alatti jara lachaniyyuu faarfannaas faarfataas ta'uu akka hin dandeenye. Karaa kan biraa immoo dubbii Waaqayyoo beekuu baannaan wanti faarfannaa namaaf ta'ullee baay'ee akka inni ta'e ilaalaa turre. Fakkeenya Waaqayyo Musee faarfannaa akka barsiise ofiisaatii Waaqayyo faarfannaa akka nama barsiisu argina jechaadha. Waaqayyo Musee faarfannaa akka barsiise keessa deebii 31:19 amma 22 keessatti argachuu dandeenya jechuudha. Karaa kan biraa immoo faarfannaan dinqiidha. Faarfannaan dinqiidha gaafa jennu karaa ergaan macaafaa qulqulluu ittiin darbu. Fakkeenyaaf seenaa baraa isa duraa boqonnaa 25 lakkoofsa gubbaatti argachuu dandeenya jechaadha. Inni kan biraa faarfannaan walaloodha. Walaloon faarfannaan ala jira. Faarfannaan garuu walaloon ala jiraachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif faarfannaan walaloodha gaafa jennu Waaqayyo yeedalloo kennaa. Yeedalloo sanatti immoo walaloo kan barreessu nama yookaan nama faarfannaa akka faarfatuuf waamame jechuudha. Karaa biraa faarfannaan gosa walalooti jechuu keenya jechaadha. Jechuun walaloo faarfannaa keessatti barreeffaman kan guddummaa fi waaqummaa Waaqayyoo ibsan ta'uu qabu jechaadha. Inni biraa faarfannaan yeedalloodha. Faarfannaan yeedalloodha jechuun yeedalloon sagalee faarfannaa jalqaba Waaqayyo nu dhageessisuudha. Faarfataa yoo taane kennaan nuti Waaqayyo biraa fudhannu inni guddaan inni yeedalloo Waaqayyo biraa dhageenya jechaadha. Karaa biraa yeedalloon kun kan argamu Waaqayyo biraa qofa ta'uu isaati. Yeedalloon ala faarfannaan hin jiru. Yeedalloo Waaqayyotu nama kenna jechuudha. Waaqayyotu uume. Yeedalloon kun otoo namni illee hin uumamin akka inni ture macaan qulqulluun dhugaa nuu ba'a jechaadha. Kunis biyya Waaqa irratti uumame jechuu kooti. Yeedalloon kan Waaqayyoo ittiin waaqeffatamuudha malee kan waan biraa ittiin waaqeffannu miti. Namni hundinuu yeedalloo wajjin illee dhalate jechaadha. Yeedalloo mijeeffachuun ga'ee keenya yoo ta'u yeedalloo kennuun garuu ga'ee Waaqayyooti. Yeedalloo Waaqayyootu ittiin waaqeffama. Namatu immoo yeedalloo dhageessana walaloo dubbii Waaqayyoo wajjin wal qabsiisee barreessaa jechaadha. Karaa biraa faarfannaan muuziqaadha. Faarfannaa fi muuziqaan qaama tokko akka saantima karaa tokkoon suura namaatii fi karaa tokkoon immoo suura leencaa ofirraa qabuuti. Faarfannaa fi muuziqaan jechaadha. Gargar ba'anii jiraachuu hin danda'an. Faarfannaan yommuu barreeffamu muuziqaa ta'ee barreeffama. Faarfannaan muuziqaan alatti hin jiru. Muuziqaan garuu faarfannaan alatti jiraachuu danda'a. Faarfannaan kamiyyuu muuziqaan ala hin jiraatu. Muuziqaan garuu faarfannaan ala jiraachuu ni danda'a jechuudha. Ittaansuudhaan burqaa faarfannaa immoo yoo ilaalle burqaan faarfannaa tokko Waaqayyotu kenna malee hojii namaatii miti yookaan immoo kireeti waan innoveeshinii namaatii miti. Faarfannaa 40 lakkoofsa gubbaatti akkuma ilaalle maal jedhaa inni faarfannaa haaraa isaanii ittiin isa jedhu afaan koo keessa hin kaa'e. Baay'een kana arganii isa hin sodaatu. Waaqayyummaa isaas hin amanatuudha. Macaafa qulqulluu faarfannaan dubbii Waaqayyoo ta'uusaa nu mirkaneessa. Namni Waaqayyo faarfannaa kennuuf nama isatti dhiyaatee dubbii isaa nyaatu yookaan baratu jechuudha. Kanaan ala wanti faarfannaa nu ta'u baay'ee dubbii Waaqayyoon beeknu taanaan jechuu keenya. Faarfannaan meeshaa qindeessanii utuu Waaqayyoon hin kennin faarfachuun ni danda'ama. Gitaara qindeessinee, kiiboordii qindeessinee bakka waanuma sagalee mi'a ribuu qabu qindeessinee faarfachuu dandeenya. Garuu faarfannaa sana hunduma isaa
waan meeshaan qindaa'ee bareedee toleef waaqayyotu kenne jechuu hin dandeenyu jechaadha. Namoota akka sagalee waaqayyootti hin jiraanneef waaqayyo faarfannaa kenna osoo hin taane gara kootti deebi'aa isaanii jedhe Ermiyaas 4 gubbaatti yaa Israa'el yoo deebi'uu barbaade gara kootti deebi'edha. Kanaaf namoonni jireenya wangeelli hin barbaanne yookaan immoo jireenya waaqayyoon hin kabachiifne jiraatan faarfannaatu isaanii kenname odoo hin taane ergaa gara kootti deebi'aa jedhamutu isaaniif kennamaa jechaadha. Namoota dubbii waaqayyoo hin beekneef wanti faarfannaa ta'u waanuma argee fi waanuma isa du'ate yoo rakkate waa'ee rakkoo yoo beela'e waa'ee beelaa yoo rakkoo isa ta'e waa'ee siyaasa. Kanaaf namni sagalee waaqayyoo isaan galee namni dubbii waaqayyoo hin hubanne wanni faarfannaa isaa ta'u waan baay'eedha jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu dandeenya? All songs are not belongs to Jesus jechuu dandeenya. Karaa biraa faarfannaa hundumtu kan Yesuus Kiristoos waldaadhaaf kenne miti jechuudha. Kanaaf immoo ragaan Amoos 5:23 gubbaatti maal jedha? Iyya faarfannaa keessanii ana irraa fageessaa. Sagalee masiinqoo keessaniis ani dhaga'uu hin barbaadu jedha. Kuni maa inni tokko iyya faarfannaa keessanii jedha. Iyya jechaadha. Kanaafuu faarfannaan waaqayyoo hin kennine kan meeshaadhumaan qindaa'e faarfannaa odoo hin taane iyya jechaadha. Iyya kanammoo waaqayyo maal jedha? Anarraa fageessaa jedheetu. Karaa biraa immoo waan sama miidhagsuuf sagalee masiinqoo keessanii sagalee kiboordii keessanii sagalee meeshaa ribuu qabu keessanii sirumayyuu dhaga'uu hin barbaadu jedhee waaqayyo. Maal jechuudha? Kana jechuun ani keessaa hin qabu kalaqa sammuu keessaniiti qindeeffama muuziqaa keessaniiti kanan dhaga'u qaba waan ta'eef kan keessan kana hin dhaga'udha waaqayyo. Faarfannaa waaqayyo faarfannaan inni dhaga'u kan ofiisaatii namatti kenne malee kan namni kalaqe yookaan kalaqa dhala namaa dhaga'uu hin barbaadu jechaadha waaqayyo. Isin sagalee masiinqootiin waan waa'ee hin weeddiftu Daawitiin fakkaachuufis mi'a ittiin weeddisan hin baaftu jedha Amoos 6:5 gubbaatti immoo. Kun immoo dinqiidha. Isin sagalee masiinqootiin waan waa'ee hin baafne hin weeddiftu Daawitiin fakkaachuufis mi'a ittiin weeddisan hin baaftu jedha Amoos 6:5 gubbaatti. Kun immoo dinqiidha. Tokkoffaan sagalee masiinqootiin waan waa'ee hin baafne weeddisuudha. Lammaffaan immoo Daawit fakkaachuudha. Agartanii sadaffaan immoo mi'a ittiin weeddisan baasuudha. Kuni waaqayyo biratti fudhatamuu hin qabu jechaadha. Maal jechuudha? Karaa biraa sagalee masiinqooti malee faarfannaa miti jechaadha. Daawit fakkaachuudhaaf malee faarfataa taatanii miti jechaadha. Waan waa'ee hin baafnedha malee waan waa'ee baasuu miti jechuudha. Karaa biraa Lewwota 1:1-2 maal jedha? Naadaab fi Abiihuun ilmaan Aroon qodaa ixaanaa itti aarsan adduma addaan fudhatanii ixaana irratti dabalanii ibidda alaa isa waaqayyo isaan hin abboomin fuula isa duratti hin dhiyeessan. Kana irratti fuula waaqayyo dura abiddi ba'ee isaan fixe. Isaanis akkasitti fuula waaqayyo duratti hin du'anidha. Agartee waan waaqayyo namaaf hin kennine yookaan immoo waan waaqayyo hin barbaanne itti dabaluun akkaataa kanaan nama ficcisiisaa jechaadha. Faarfannaas ta'ee faarfattoonni dubbii waaqayyoon ala jiraachuu akka danda'an faarfannaan meeshaalee muuziqaan qindaa'ee dhiyaachuun dura dhoksaa of keessaa qaba. Kunis immoo nama waaqayyoo ta'uu fi dubbii waaqayyootiin jiraachuu akka ta'e nu hubachiisaa jechuudha. Waaqayyo warra utuu isaaf hin jiraatin meeshaa qindeessanii faarfatanii maal jedhaani? Faarfataa hin jedhu iyyaa jedhaan. Iyya faarfannaa keessanii dhaga'uu hin barbaadu jedhaan jechaadha macaan qulqulluun. Kanaafiyyuu waaqayyo warra utuu isaaf hin jiraatin meeshaa qindeessanii faarfataniin faarfataa odoo hin taane iyyaa jedhee waama jechaadha. Iyyaa. Faarfannichas immoo iyya faarfannaa keessanii jedhee waama malee faarfataa hin jedhuun. Kanaaf faarfannaa waaqayyo hin kennine iyyaa yoo ta'u faarfataan waaqayyo hin dibne immoo iyyaa jedhama jechuudha. Faarfannaan namoota biratti jaallatame hundi waaqayyo birattis jaallatameera yookaan immoo waaqayyoon jaallatameera jechuu hin dandeenyu. Dogoggora kun. Kunis sababbiin isaa faarfattoonni bara Amoos turan sagalee waaqayyoo osoo hin taane qindeeffama muuziqaa fi walaloo mataa isaanii yeroo faarfatan waaqayyo dhaga'uyyuu hin dide jechaadha. Har'as akkuma kanadha. Waaqayyo faarfannaa ofiisaatiif namootatti akka faarfataniif kenne malee faarfannaa meeshaadhaan qindaa'e irraa dhimma hin qabu. Qooda kana iyyeedhaan jechaadha waaqayyo. Faarfannaan eessaa argama yookaan immoo eenyutu faarfatama? Eenyutu faarfatama? Tokkoffaan maqaa waaqayyootu faarfatama. Haalonni kamiyyuu hin faarfatamanii bara hamma keessa jirru kana keessa faarfattoonni waaqayyoo faarsuu dhiisanii haalota jibbaa fi miidhama garaagaraa faarsuun beekamoodha. Akkasumas faarfattoota siyaasaa fi faarfattoota faarfannaadhaan buddeena kadhatan danuutu addunyaa kana keessa burqaa jira. Faarfataan gara waaqayyoo cibsu garuu eenyuun yoo jenne nama sagalee waaqayyoo barate nama dubbii waaqayyootiin jiraate nama waaqayyoo isa waamedha jechuudha. Sababiin kanaa immoo eenyummaa waaqayyoo wallaaluurraan kan ka'edha. Namni haala gaafa faarsu, siyaasa gaafa faarsu, buddeena gaafa faarsu, uffata gaafa faarsu, nama gaafa faarsu kun rakkinni isaa dhufa eenyummaa waaqayyoo wallaaluudha. Lammaffaan immoo beekumsa dubbii waaqayyoo dhabuudha.
Sadaffaan immoo waa'ee faarfannaa irratti barumsa gahaa ta'e dhabuudha. Afuraffaan jireenya kadhannaa dhabuudha. Shanaffaan beekamtii argachuuf tajaajiluudha. Kasettaa baasuu maal kana jechaadha. Karaa tiraakiidhaan immoo singiliidha kana kanaan immoo. Karaa biraa immoo faarfannaa akka meeshaa daldalaatti gabaaf dhiyeessuun isaan kun kufaatii gurguddaa ta'uu jechaadha. Inni kan biraa maqaa waaqayyootu faarfatama. Faarfannaa 62 irraa dubbisuu dandeessu. Maqaa waaqayyootu faarfatama yeroo jennu በመቃ ከሚዩ ፈየደሙ እንዱራ መቃ ዋቀዮ ዳሙን በርባቺሳል ፋርፈና ተቆ yoo dhaggeeffattan maqaa waaqayyo tokkollee keessatti hin ibsamu isa inni jedhamee ibsama kuni abbummaa isaa hin beekamu faarfannaa sun jechaadha faarfannaan maqaa waaqayyo hin dhoofne kamiyyuu bamaqaadhaan yoo mataa'e suni faarfannaa waaqayyo faarfataa jira abbichi ati karaa koote ati jireenya koote ati nagaa koote yoo kan jennu ta'e eenyuun abbaan isaa hin beekamu jechaadha kanaafiyyuu bamaqaadhaan qofa odoo hin taane maqaan Yesuus keessatti maqaadhaan qabaa jechaadha በመቃቆ ፈየደምኔ ፋርፈታን ኤኙ ፋርፈቻ አከጅሩ ይምቤጉ እንደንዳሙ ቻለ ቢጉን ፈከኘፍ ሲንጃላዳ አተከንኮቲ ምቹ ዱጋ ያለሌው ከነከነ ከንጀን ይወጣ ኤኙን አባንሳ ይምቤከሙ ይቻል ፋርፈናን ተቆ ሞሁም ንዳባ ማሊ ፋርፈናን ከናውም ነቀቡ ጀነ ማሊ ተቆፋን ከውም ሰደቡ ፋርፈቶታቲ ለለበሻ ቶርበሻን ረተ ማጀላ ፋርፈና ወረጎ ወጣ ደገፈቹ ወራ ይፈተና ሞጌሳ dhaggeeffachuu wayyaadha macaanuun qulluun kanaafiyyuu ga'umsa dhabuun faarfattoota faarfannaa dhabsiisa lammaffaan immoo amanamummaa dhabuu isaaniiti jireenya isaaniitiif qulqullummaa isaaniitiif amantii isaaniitiif waldaa keessaniif amanamummaa gaafa dhaban faarfannaan isaanii humnaan argatu sadaffaan immoo mi'aayina dhabuu muuziqaati kana faarfataan tokko gaafa faarfatu muuziqaa rukuttaa riitimii isaa maal isaa kan wajjin hin deemu taanaan faarfannaan sun mi'aa hin qabu jechaadha inni afuraffaan yaada malee faarfachuu fi dhaggeeffachuudha. Waan inni faarfatus yaada malee yoo faarfate inni dhaggeeffatus immoo yaada malee yoo dhaggeeffate maani kun karaa biraa body present mind absent fakkeenyaaf namni tokko gaafa faarfatu nuti immoo teenye gaafa faarfannaa sana dhaggeeffannu sammuudhaan yaadan qalbiidhaan faarfannaa sana xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffachuu dhiifnee qalbineetuma kan dhaggeeffannu yoo ta'e body present mind absent ta'a. Kanaafiyyuu yaada malee dhaggeeffachuudhaan faarfannaa sana humna argachuutti dhabuu danda'a jecha. dhumarratti gosoota faarfannaati. Kana isiniin qoonne sirriitti isinitti himaa. Tokkoffaan faarfannaan gosoota garaagaraa qaba. Akkuma lallabni gosa garaagaraa qabu, faarfannaan gosa garaagaraa qaba. Ani amma murtaa'een isinitti hima. Tokkoffaan faarfannaa galataati. Faarfannaa galataa jechuun kan ittiin Waaqayyoon galateeffannu, kan ittiin Waaqayyoon eebbifnu, kan ittiin Waaqayyoo ulfina bakka waan lama hubachuu qabna. Thank you and the praising. Thanks and the praising jechuun thank you jechaan thank you Lord, thank you Jesus gaafa jennu afaan Ingiliffaatiin yookaan immoo galatoom yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u gaafa jennu afaan Oromootti lakkuma tokko jumataa. Afaan Ingiliffaatiin garuu there is big difference between thank you and praise. Thank you jechuun gocha Waaqayyo gooftaan nuu godheef Waaqayyoon galateeffachuudha. Waa Waaqayyo nuuf ta'eef, waa Waaqayyo nuuf hojjeteef, gaarummaa Waaqayyootiif Waaqayyoon galateeffachuudha. Praising jechuun immoo Waaqa waan ta'eef only for his goodness waaqummaa isaatiif qofa Waaqayyoon galateeffachuudha. Kanaaf faarfannaan galataa faarfannaa galataati. Waaqayyoon galateeffachuudha. Niisaa of keessaan qabatu, uumaa of keessaan qabatu, dipaartimentii isaadhaan deegama. Galataan jalqabdan taanaan waan Waaqayyo isinii godheef waaqummaa isaatiif Waaqayyoon galateeffachuun yeroo baay'ee wal borcachaadha faarfannaan nama baay'ee. Lammaffaan faarfannaa garaagaraa geeddarannaati. Kunis yeroo baay'ee faarfannaa galataa keessatti jechoota garaagaraa geeddarannaa fiduu hin dandeenyu. Jechoota garaagaraa geeddarannaa keessatti immoo jechoota galataa fiduu hin dandeenyu jechaadha. Ofuma danda'eetu deema. Inni sadaffaan faarfannaa abdiiti. Abdiin immoo egaa abdiin maal? Abdiin jireenya bara baraa jira. Abdiin kun jira waan ta'eef abdiidhaan Waaqayyoon faarfachuudha. Kunis galatan dabalatu yaada garaa geeddarannaas hin dabalatu. Abdiidhuma dabalata. Inni kan biraa raajiidha. Fakkeenyaaf raajiin gara fuulduraatti waan ta'u tokko dubbata. Faarfataanis tokkoffaan Waaqayyo itti dubbatee waan Waaqayyo itti dubbate sana karaa faarfannaa saba biraan ga'uu hin danda'a jechaadha. Inni shanaffaan faarfannaa dinqii Waaqayyoo himu. Waa Waaqayyoo hojjete du'aa kaasuusaa, naafa diriirsuusaa, dinqii gochuu Waaqayyoo kan lallabudha jechaadha. Inni ja'affaan kadhata. Faarfannaadhaan kadhachuu. Waan dhabne tokko, waan biyyi dhabe tokko, waan wallan dhabe tokko faarfannaadhaan Waaqayyoon kadhachuudha. Torbaffaan sagada. Mindannoo አምልኮ ስግደት ካኝ ነው ይቻላል Waaqayyoon sagannu ይቻላል saddeettaffaa fi barumsa kanaaf inni dhuma faarfannaa dhugoomsaati
hin faarfanna garuu fayyisuu waaqayyoo dhugaa baanaa Yesuus karaa ta'uusaa Yesuus dhugaa ta'uusaa Yesuus jireenya bara baraa ta'uusaa kan ittiin dhugaa baanudha jechaadha. Gaafa uummattoota walitti qabuudhaaf faarfannaan galataa faarfannaa garagaraa geeddarannaa of keessatti hin qabatu. Faarfannaa garagaraa geeddarannaa immoo faarfannaa abdii of keessatti hin qabatu. Faarfannaan abdii raajii of keessatti hin dabalatu. Faarfannaan raajii immoo faarfannaa dinqii waaqayyoo keessatti hin qabatu. Faarfannaan dinqii waaqayyoo immoo faarfannaa kadhataa of keessatti hin qabatu. Faarfannaan kadhataa faarfannaa garagaraa sagadaa of keessatti hin qabatu. Faarfannaan sagadaa faarfannaa dhuga ba'umsa wangeelaa of keessatti hin qabatu. Faarfannaan dhuga ba'umsa wangeelaa immoo kanneen armaan olitti argaman kan hundumsa of keessatti hin qabatu. Hundumti isaa ga'ee isaatii dipaartimentii gubbaatti hundaa'anii deemuu qabu jechaadha. Hubannaa amma kanaa yoo argattan baay'ee gaariidha. Bal'inaaf immoo kitaabni kiyya yoo akka jara argattan humna waaqeffannaa keessa jiru beeku kan jedhu irraa kan fudhatamedha. Bal'inaan yeroo fudhannee itti deddeemaa jirra. Tokkoon kitaaba kiyyaa karaa yuutuubii kanaan barsiisaa waan deemuuf amma sanatti toora yuutuubii koo Trinity Media Network subscribe gochuudhaan share gochuudhaan nama akka dhaabbattan taayil kana keessatti kan agartan jaalala keessan gaafadha. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa.